جرين فراش كانت أشوفهم رجع أرجع أشوفهم صدقوا لا تكنا أصلا الموت في ستاند هيدو بريدة أنت تريد لا تكنا في ستاند جال إساتي ميل سبيرة قالوا كان هيدو أنكرت إيجاد أو يجي جرين لا تكنا كان في ستاند أصلا أسكيزة شيء في كلاس يمكن سام أنكر الدرامي في درا درامي في مو كان ميل أو ميل سنة لا هيدو أرقام في بريدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شماركفوني كبجمتوتا دعوتوتا عشان دكتيرتو. إيجا كبجمتوتا دعوتوتا كينيا أرى مشا أوبريان كينيا نمالما كبني رفني جرسين جنة. إيجا كمشان كينيا أرى كوني مشا أدرا تيجي تشوف بايزوي مشان نبرة براتمي هاتو ملء إدون ديمو إدو باي فاقو تيفي أكمل موتو أوروميا كيسا إسا Ega godina Jimma Dima magala Jimma Dima jechuudha warri agaaru warri akkuma sani mootu Jimma taatan asumaan video kanallee ilaala hiriyoota keessaniif share godhaa isiniin jenna warroonni hundi keessanuu jaarusuus kennan taatan hundi keessan hiriyoota keessaniif share godhaa isiniin jenna warroonni channel keenya kanaaf akka taatan subscribe godhaa warri mootu maamila keenya taatan immoo hiriyoota keessaniif share godhaa isiniin jenna tokkoon tokko meeshaalee gatii kanaa isin meeshaalee kanaa gatii isaa ashan isin beeksifti haa ta'uti garuu obboleeyyan lamaan eenyufeen isa maqaa isaanii eenyufeen Asina Karimi fi ayyee egaa takka diniyaa takka asina takka diniyaa takka immoo asinadha akkuma beekamu nama baay'ee keessummeessina waan ta'eef maqaa isaanii tokko tokkoon isiniif himuu xiqqoon ulfaata haa ta'uti garuu meeshaan isin argaa jirtan kun xiqqoo amma yeroo ammaa kana dukkanaa waan hojjetamuuf malee meeshaa baay'ee bareedaa ta'edha isinillee akka itti gammadanii fi akkuma san immoo ofii keessaniifillee akka xalabattan abdii guddaa isinirraa qaba kabajamtoota daawwattoota kenna amma isinitti hin dheeressu laftillee dukkanaa akka baay'ee naasofne kanaaf ashan isaa meeshaalee kana gatii tokko tokkoon isin beeksifte ani duubumaan kaameraamaanii ta'uudhaan isin hojjetu. Ayyee daawwattoota kenna akkuma argitan kana kunu tartiiba qabatee dibaaba lama teessoon TV lama algaan lama dibeesiin lama caama madardara fi meeshaalee mana keessallee qaban jechuudha. Daawwattoota kenna tokko tokko isaatiin gatii isaa isin hima. Haga dhuma viidiyoo keenan wajjin turuudhaan share like subscribe godhuudhaan jajjabeessuun gaafatan isin jedha. Daawwattoota kenna akkuma argitan kana asitti kitiin kaabineetii hedduu guddaa ta'e qaban jechuudha. Daawwattoota kenna kitiin kaabineetiin kun akka gubbaa kanarraa bishaan seenuuf akkuma argitan kan daawwattoota keenyaa keessatti kun dibeesiin kun iddoo mastaawatti galaas keessa sheelfii qaba. Dukkana galgalaan hojjetaa irra ifaadha. Isinti mul'achuu dhiisuu danda'a. Garuu akkuma argitan kana kitiin kaabineetiin kun hedduu guddaadha. Kunuu kana fakkaatu keessallee sheelfii adda addaa qaba. Kanatti illee kunuu akkuma argitan distii wantoota guddaa kaa'uudhaaf ni fayyada. Kana fakkaatu kunuu wantoota adda addaa qaba. Asitti illee akkasuma balbal lama qaba jechuudha. Daawwattoota keenya kitiin kaabineetiin kun hedduu guddaa ta'edha. Asitti illee inni sun fardiniyaati. Inni kun immoo tokko asiin adda daawwattoota kunuu asiin illee akkuma argitan kana mastaawatii qaba. Asitti immoo iyyuu ta'isii xiqqoo xiqqaadha. Jalaan kunuu iddoo meeshaa guddaa kaa'atu qaba. Kana fakkaata daawwattoota keenya achirrallee akkuma argitan kana jechuudha. Meeshaa hedduu namatti toludha. Akkasumas immoo iyyuu dolaaba lama wal fakkaatu qabani. Dolaabni isaanii kararillee waan hundisaa tokko kana fakkaata garaachi kana mastaawatii dhaabbatatti mastaawatii qaba. Gamaa gamanaan kun iddoo uffata kaayatan qaba jechuudha. Daawwattoota keenya kana fakkaata gubbaan immoo sadarraabii qaba akkuma argitan kana. Dolaaba nu biratti beekamaadha jechuudha. Daawwattoota keenya hundi isaatu tokkuma lamaanuu kana masaaba qabu jechuudha. Kana gubballeen sadarraabii qaba. Garaagarummaa kun qabu isin jira gatiin isaa qabsiifuma 37 yeroo ammaa kanatti. Lamaan immoo akkuma argitan kana dibeesiin qabanii dibeesiin isaanii kana dizaayinii adda addaa qabdi ni bareeddi. Gatiin isii yeroo ammaa kanatti jedhamu asitti kana fakkaata. Ayituma algaatu jira algaan isaanii moodinoo qaba. Asirraa immoo taapsee daawwattoota keenya hedduu bareedaadha. Kun immoo muka jechuudha. Daawwattoota keenya asitti immoo algaa qabanii firaashin isaa firaashii hedduu bareedaa ta'edha. Gatiin firaashii kanaa qarshii kun gurgurtaa algaan qarshii kun 30 daawwattoota keenya. Asirraa immoo tiivistaandoota hedduu bareedaa ta'antu jira jechuudha. Daawwattoota keenya tiivistaandicha jala isaatitti miilli sibiila ta'e sibiila garuu kan hedduu xankaarraa ta'e gaxamamee jira jechuudha. Daawwattoota keenya kan tiivistaandicha asirraa as keessa sheelfii qaba. Sheelfiin isaa mastaawatti kan garaggaramnee fi ni garaggaramaa fi asitti immoo kan miila qaba. Miilli isaa laalanii hedduu warqamaa fi hedduu bareedaa kan ta'e kaffita isallee ka dabale deebii mootu bareeduma isallee ka dabale jechuudha. Miilli kun kana fakkaatiin jedha kunuun balbalota adda addaa qaba. Masaafota adda addaa qaba. Hedduu bal'aadha. Tiivstaan TV inni kan
wantoota tokko tokko kaasuu dandeessanii tiibsaan isaanillee lachuu wal fakkaataadha. Meeshaa mana keessaa qaba waan ta'eef meeshaa mana keessaa kana isin haa xumuruun hayyee daawwata keenyaa akkuma argitan kana tiibsaan asii nafi gadi illee wal fakkaata sanii agarsiisu jechuun kan isin agarsiisuudhaaf uumaa garaagarummaa qabu miilli isallee akkuma argitan kana warqaa mara hedduu bareedaadha. Tiibsaan akka nama tolchudha daawwattoota keenya warri jechuu barbaadan lakkoofsa bilbila keenyaa duwwaa 977 jechuudha. Dhimma wasaappii telegiraamdhaan argachuu dandeessanii asitti illee diriirsiingii qabdi isillee diriirsiingiin isillee kana fakkaata. Asitti immoo caamuma dardaratu jira. Caamuma dardaraan kana asitti wasaaba iddoo kaasnii fi wantoota adda addaa kaasan qabdi. Kanneen garuu bakka caammaa dardaratanii asitti immoo caammaa dheeraa yookaan immoo isii ni beekamu bootti kaasuu danda'anii asirra immoo kitaaba adda addaa tokko kaa'amuu danda'a. Hedduu bareeda jechuudha. Akka fotoorraa gadi buufnee hojjennee jira. Kana fakkaata argaan diiniyallee isii wajjin tokko isiin firaashadha jennee kuno bifuma saniiti kunillee qophaa'ee jira jechuudha. Daawwattoota keenya akkuma garaagarummaa hin qabu. Diinuun isaa kana fakkaata akkuma fotoorra jirutti qophaa'ee jira. Gatiin isaanillee tokkodha. Meeshaa mana keessaa qabanii meeshaa mana keessaa tokko tokko isaa kan isin agarsiisa. Haga dhumu viidiyoo keenya wajjin tura. Hayyee daawwattoota keenya akkuma argitan. Hayyee daawwattoota keenya meeshaa mana keessaa meeshaa diiniyaati daawwattoota keenya akkuma argitan eelee boksii qabdi. Asitti eeletuun beekamtuudha wanti baay'ee isin agarsiisu hin jiru. Asitti immoo akkuma argitan kana siinii fannootu jira. Siinii fannoo keessa hin yaafne ni beektan waan ta'eef jechuudha. Asitti illee giloobaan isaanii abbaa shaniitu jira. Kalarii booran jechuudha. Daawwattoota keenya gatiin isaa yeroo ammaa kana 6,500 galee jira. Asitti immoo rakaboota dimlaayitiiti. Siinii isaa siinii hedduu bareeduudha. Kunoo rakabootichi illee akkuma argitan kana hedduu xankaaraa fi bareedaa akka ta'edha. Osoo ifaatti saqqamee hedduu bareeda. Asitti immoo daawwattoota keenya masoobii qabdi. Masoobii iddoo qabdi jechuudha daawwattoota keenya. Kana fakkaata masoobichi illee. Rakabootiin kun isa kana qaba. Kunis daawwachuu jechuudha. Gatiin isaanii hojjechuu waan ta'eef. Asitti immoo maallajaa kaarabaatu jira. Maallajaa buna itti danfisanidha. 800 ni beekanii. Asitti jookii boombaatu jira. Jookii bombaa kana yeroo hedduu binnaa waan ta'eef sirriitti isallee ni beekan jedhee ni yaada. Asitti immoo maashinatu jira. Maashina daabboo. Maashinni daabboo kan fakkaata. Akkuma argitan kana paatara 3 qaba. Ishigii keessa irraa hin baafne halkan waan ta'eef amma hagam isin agarsiisne daawwattoota keenya garan zoonne. Asitti akkuma argitan kana istoovii dhaabbataatu jira. Istoovii dhaabbata kana ni beektan keessa kana fakkaata magarsaraa qaba. Asitti immoo bakka distii irra kaatan asitti immoo iddoo bakka akka wal hin deebisne asitti immoo bareedaa qaba. Hojjetan kana abbaa lamaati gatiin isaa qarshii 100 yeroo ammaa kanatti kana fakkaata. Share like subscribe gochuun jajjabeessuu hin gaafatatina. Lakkoofsa bilbilaa waan ta'eef 977 jechuudhaan qabachuu dandeessanii. Viidiyoo gara jalaatti illee isiniif kennaa waan ta'eef haga dhuma viidiyoo kennaa laaluuti. Laayik godhaa isin jedha ammaaf xumuree jira. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Egaa xumurtee jirti jechuudha. Ashan assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Massalaam.